تكون دام بربادا لا تسمعني ولا لوني أما أسرع دي ماني مالقولو أباجي فارين الربسي كمت أرجعان تكو أباجي فارين سودادة تونتاني لغادا كباجا أباغوت سو أباجي فارين انتاني وادا نوتو بادا تولي سيدي قالي أباجي فارين تشو أبا أورمو مراتي أبا سباب سبلموتا أكي أشكوباتي هنداتي أن أباجي فارين كمتاني عملي مالتين الربسة صوبا أباجي لا جرما أولي يمنا بلاتي أباجي فارين الربسة واي كمت ما فمالي تو ميتي ميديا رتي ميتي أجلس ميديا رتي ميتي لوكسانو أكمتنا أباجي فارين الربسة لوكسانو ما نقول كيستي أبليس لوكسانو والله وبالله في تنقل نمبر إذا مالي نمنا سورة مانا كيسا قبو كان أباجي فارقو با نمولا تعالى قلنا وقامي قبل سيني إساق بيقو دندو يرو artisto tahu jembiya kan belaka banyu cara cara yang bitadde albasi dan yang bitadde abba foti sigale kabitara baji bangan dokta tu arab tu obu ma ko yutai dam to ko kara marate wa asa abidi dokta tu arab baji bari arab sun ndo dokta tu mana tae arab sun ndo kana mo imbe ko dolen enyu fay abdi bu chambe ka abdi jamal imbe ka now we didn't be akan gotu nande nya wan kana ba moti be akan baji farin arabtu nande himbe wani tin natu kanu dabani wan barbara na asanu yodan da be de bini fi sigale yodan da be de bini fi anu de bisanjuru callu manje da jira wan te de bini de ngata du badela ye du badela wan tan du badde tala si sora arab stefi tala si abaji farin na kafse lam manjara wala tabe arab si ورد أجي نمكم سدي وتجلا نمكم سدي رتبتي نمدي بدو قرطان عاملين تين جم مجري عرب سوكيمو أباجي بارجري عرب إنجرو وبانجو فكانا وامبر بارن آسانو وامبر بارن أجدلو كبر بارن أدو بطنو عندي بي لين سكال قوات دمالي نما أنا قديتي ديبي وما تيام أن أوفي قدي تلا جالتن جبتن تنتاكي سني bakkan geegau lambo sagal gubatte sagal akka warqi cubamte qadaqadamte kau qabda dumela fitera ngara koti jolla charrati nagatti ama sibbo mucaanin nasrata mucaanin nama abarso wanta sitida malumaini pura ko rakesi jolle afe dimti gorilla mu majetta kana gareke afete jolle jimmaste biya jimmaste أكثر يا رجل تلوسيني في أيام وان أزدبي أبرصو أزدبي دام سستلام بديما نجامة أبرصو itu hina kenya no tu Vitor لا Kisandro. كتابان دامك أنا أفشير نتقولن لما تشير نتقولن أنه في إيش إني لقوا قبل أبرصو النجامة تقول أم سلام مدة يجي ولا جامي نوتي ركاي afarso muitir ramana afarso أبرصو لا أبرصو أجتوس يو أبر بادي نا عرب سيو عرب أنا عرب ولا شو عرب بادي من شنقولي مقادة يوكي سورة فيدا مي أبيش عرب سمالة جولة جماعة كذا عرب سامون بربادو أباجي فارسته بيجي جماعة سته مكانه تينا كذا عرب سامون بربادو دي بمنا قولي أم بيتادر mube imbayiniti tipo metai ننتا مش namuni waa'ee mube irraa isaasan amman kaduraati ijoollee lamman waan sana godhan irraa dubbachuun keetu akka yaada kootiitti dogoggora maaliif beektaa warri waan kana hojjete kuni warra sadarkaa qabameti namoota beekamtii qabameti namoonni suuraa soraas gad deebisan suuraa baay'ee baarii gad deebisan nama miidiyaa kanarratti beekamtii hin qabne nama namni akka Mubaarak Musammaadha kun irraa haasa'u miti walumaa galatti kan soraas gad deebisanu kan baay'ee baaris gad deebisanu Mubaarak Musammaadha jara kanarraa haasa'uun akka yaada kootiitti dogoggora maaliif beektaa yeroo waan akkanaa kun haasa'amu nama akka keetii kana namni waa baay'ee irraa eega waan ta'eef kan jaratti waan akkanaa kana gootu amma miti bar
warra amma suuraa nama du'ee garagalchu kuni ture erga eegalanii yeroo fedhan kan abbaa jifaar gad deebisu yeroo fedhan kan jaarraa abbaa gadaa gad deebisu yeroo fedhan kan waaqoo guutuu gad deebisu ummanni kuni ummata ituu jiruudhaan du'e jara kanarraa gaafa gabbaatanii deebii kennitan kan biraatu hablee qaratee ammas as ba'a gadi garagalchuudha. Namni beekamtii qabu nurraa haasa'ee namni akkanaa kun nurraa haasa'uu jira. Namni akka Mubaarak Musammaa nurraa haasa'ee warra akkanaa kun hamilee godhatee kana boodas as bahee suuraa namaa gadi garagalchuu ta'a. Yeroodhaan teenye amma suuraa namaa gad deebi'uun nuti teenyeetuma teenye waan kanarraa haasa'uun gaariidhaa miti. Mubaarak Musammaadhaa eenyu jedhanii himuudhaafi gaafiin qabu. Mubaarak Musammaa abbaa miskiina ta'uu miskiina sagalee ta'uusaa. Namni Mubaarak Musammaa kanaan ammas waa dhaaru eenyu jettanii dirqama beekuu qabdan. Ijoollee Jimmaatu waan kana jedhee. Ijoolleen Jimmaadha. Jimma gaafa jedhamu Jimma kunnaa baay'ee of keessaa qaba. Jimma jedhamee waa jedhamuu hin danda'u. Ijoollee waan kana jedhaatu Jimmaanis bakka hin buutu. Kan gadda suuraa gad deebifte Jimmaan bakka hin buutu dubbanii turre. Kan Wallagga keessaa gad deebiftes Wallaggaan bakka hin buutu hojii ture. Garuu bakki dubbiin irraa kaatu eessaa ilaaluun dirqamadha. Eessaa kaati dubbiin. Eessaa kaatee waan kana gadi garagalchuu dhufee dirqama hubatamuu qaba. Kanaaf Mubaarak Musammaa ati wanni akkanaa gaafa siin uumamte irraan dubbati. Kashalabbeen gada tiiktookii irratti as baate. Ati namni miidiyaa feesbuuk irra waggaa meeqaaf turte? Ergaa bartuma keetii mucaanii saahibaa yoo biyya wal tokkotti waliin nananne saahibaa naan barreessaa wallaahi gorsaa kooti barreeffama sana maxxansee jira. Wanta dubbadhe sin jiru ani isii suuraa abbaa jifaar gad deebiftee nagalchee naan mi'uutti na godhani. Taa'ii dhaggeeffadhu naan jette. Dhaggeeffachuu dadhabeen deemi. Isii achumaan immoo kan loodeen immoo kunoo loodeen jira Saawudii jira sifira. Isheen natti godhe yeroo naqu suuraa sooraati. Wallaahi lammanuu na gubee lamman siirraan dhukee kaase. Intala siin Jimmaan bakka buutes jimmi nama rabsaa jedhee takka tookii wayii banii namaa kenneen beeku. Jimma hin jedhinaa. Ishiin kaanis Wallagga hin jedhin. Wallaggaan bakka buutee lamman jaraan cabee afaan cabaadhaan arrabse lamman jaraan. Kanuma. Kana amma kan biraat as ba'a Mubaarak Musammaa amma kan biraat abbaa namni akkanaa kun gabbaa irraa asomnaan kashalabbee dheengada tiiktookiin as baate kashalabbee dheengaddaa dhufte hin turre warri tamma irraa asomte sun ijoollee foloorri jiraatii xiqqoodha warra foloora barbaadu warra laayikii barbaadu nama meeqanna daawwatee warra barbaadu ummata irraa isaanii miti jara keenya isa gara fuulduraatti dhagaa nama du'e garagalchu ol galtanii norkinaa hin kadhatinaa jarana zabana dhumaa keessa jirra. Yeroo namni nama du'e garagalchee dhaadatu nama du'e garagalchee kaasibboo jennaan akka waan qawweedha yookaan rasaasaa lolaaruutti lafa dhiitee qiyaamaa buusee nama qabaan dadhabu akka waan shugguxii harkaa qabu akka waan qawweedhaan waa dha'uu deemu du'a namaa garagalchee nama akkana dhaadatu gaafa namni beekamtii qabu irraa haasa'e amma akkam biraat as bahee garagalcha. Mubaarak Musammaa eenyu numa ta'u eenyu kana booda waa nama du'aadhaa gad deebifnaan irraan dubbatin waan kanarraan haasayin. Didee jabaatu namni irraa haasa'u ni jira irraa haasa'amu. Namni beekamtii ciccimaa qabu irraa haasofnaan ijoolleen kun gara fuulduraattis itti deemu. Ammallee Oromoo dhagaa nama du'e garagalchuudhaaf teessi itti hufti. Inni dhaabbatoonni kun maaliif jennaan baraniiru. Akka namni yeroo namni du'e garagale dhaqee daawwatu beeku. Akka namni gubatu beeku. Arsii eessa dhuynaan iyyitii beeku. Jimmaan eessa dhuynaan iyyitii beeku. Harargee eessa dhuynaan iyyitii beeku. Bakka itti qabanii iyyisiisan. Maaliif jennaan gaafa Harargee iyyisiisu kan jaarraa abbaa gadaa gadi garagalchu. Jimmaan gaafa iyyisiisu jedhan abbaa jifaar gadi garagalchu. Arsii baala gaafa iyyisiisan waaqoo guutuu nadhii gammadaa gadi garagalchu. Bakka uummanni kun iyyuu beekani. Bakka namni itti wal ga'ee jala daawwatu beekan. Kanaaf jennaan warra kanaa kana yeroodhuma hunda ol galee namni dhiisaa rabbiin sodaadhaa nama du'e hin garagalchina jedhee namni jira kana asiif akka jennaan baalageen hundi dheenga dafee onni as baate suuraa nama du'e garagalchiti. Gaafa namni immoo irraa haasa'e beekamtii argannee irraa lafa dhiitti. Isa kanaaf isatti irraa haasofte akkasitti arrabsuun kan kee maa arrabsitee miti hin ta'u jara kun beekamtii argataa deemanii jara kana tuffatanii namaa garitti ilaalanii sareedhaan namni deebii deebisa. Saree maraattee namni deebii kenna. Horii amma dhagaa maraata Jimmaa keessa maraata kee hidhadhu Jimma maraata kee hidhadhu Harargee maraata kee hidhadhu Wallaggaa jecha akkana
bareetu kana nurraa dhiisa. Maraata jennaan namni bakka inni maraatetti deemee qabeeyidha. Ummanni kun horiin jara keenya horiin gaafa horiin namaa kaatee deemtee midhaan namaa nyaattee waatti horii namni qabaan irraa hidhaadha. Ummanni kun horiidha achi ta'e abbaa isaan beeynu, haadhan beeynu, obbolaan beeynu, firan beeynu. Maraata jimmaa nurraa hidhadhu jettee nurraa dhiisa. Maraata eenyu beeynu? Hin beeynu maatii diinqa arabaa keessa jirti. Ummaala biyya arabaa keessa jira. Abbaan qabu, firan qabu. Warra akkanaa kana maraata kee nurraa hidhu jecheedhu nurraa dhiisa. Dandeenyaan bakka argitanitti qabaatti hidhaa reebaa. Warra nama du'e garagalchu. Kanaan achitti immoo jimmaan nama du'e garagalchitee hin erganne jimmaan bakka hin buutu. Isiin jimmaa dhuftes, isiin harargees, isiin wallaggaas, isiin arsiis guutuun keessanuu kutaa keessaa dhuftan bakka hin buutan, of bakka buutan. Oromoon nama waan akkanaa hojjetu yoo argite mataa keetiin tarkaanfii irratti fudhatu. Jimmaan nama akkanaa ergattee hin qabdu walumaa galatti. Kuma dubbiidha. Akka irraa naasofne waan kana qabu. Ayyee abdii Oromoo Sadiiraan meellu fadhaa arman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni na dura as jirtan dhiifama yeroo baay'een qabu. Wama xiqqoo jedheen gadi bu'a. Jalqaba namni akka namaatti waluma qixa. Mubaarakis Ahmadis hundi keessanuu kan dhaggeeffatuuf kan dubbachaa jirru akka namaatti wal qixa bakka itti wal caallu hin qabnu. Bakki nuti itti wal caallu akka yaadaatti, akka ilaalchaatti, akka deemsaatti, akka beekumsaa fi akka dandeettiitti wal caalla namni wal adda. Jara keenya nama duuti hin gorsine ilmi namaa gorsee hin danda'u. Anas dabalatee isinuma hunda kana osoo waan du'arraa fakkeenya fudhannee gorfamneetii duutii obboleewwan keenya nu dura darbanii kun fakkeenya nuu ta'a. Amma obboleessi keenya sooraan dheengadda du'e kun rabbi maatii isaatiif obsa haa kennu. Miidiyaa kanarratti diraamaa fi waan nama bu'aarsu waan ergaa qabu daddabarsaa ture. Gaafa inni du'u ergaa inni dabarsaa turee fi hojii isaa duraa sana deebisanii uummanni boo'ee fi hidhii nyaatee garaan gubataa ture. Har'a hafarsaan kun osoo mana banatee mubaarikiif jecha namoota asirratti wal arrabsiisu osoo kolfuu yoo du'e rabbillee umurii isaa haa dheeressu. Hojii dhumanni amma dura dabarseedha kan ittiin uummanni yaadatu. Ana kanallee yoo ta'e, abdiillee yoo ta'e, eenyullee yoo ta'e, maaliif duuti isin gorsuu dadhabaa? Amma ana akka nama tokkootti afarsaan obboleessa kooti, hundi keessan obboleessa kooti. Namni mubaarik irratti duulaa jiru ijoollee as jalaa arrabsitu osoo hin taane afarsaadhaan jedha. Sababnoo naan jechuu dandeessu. Osoo afarsaan mana banatee dhimma kana ajandaa godhatee irraa dubbatuu baatee ijoolleen kun argitee nama arrabsaa hin jirtu. Fakkeenyaaf namni 100 har'a jibbaa mubaarik qaba haa ta'u. Gaafa immoo namni akkaawuntiin isaa beekamu akka afarsaa kun gadi ba'ee mubaarikiif duuduu fakkeessee asirratti suuraa isaa maxxanfatee deemu diinonni meeqammoo achi jala dhufanii diina horata namni. Namoonni akkaawuntii gaggaarii of hirkaa qabdan namoota namni isin dhaggeeffatu mee bakka hin taane kanatti dhaabbachuu dhiisa. Gama jimmummaatti immoo yoo deebine jimma tuqamuun mubaarik tuqamuudha. Mubaarik tuqamuun immoo jimmi tuqamuu miti. Maaliif? Jimmi biyyi mubaarik eessa jimma, mubaarik immoo eenyu nama. Namni tokkoof biyyi immoo wal qixa miti. Namni dhuunfaa tokko yoo mubaarik arrabse jimman nurraa tuqame jechuun hin danda'amu. Gaafa namni jimma udduu haadha kee jedhu mubaarik sirmaatu qaba. Ani sirmaachuun danda'a. Isinii galee biyyaaf namoonni wal adda. Kan deeggadda immoo jimmaan arrabsee jedhamu viidiyoo obboleessa keenya kana dhaggeeffadhe jalan jira. Nama tokko jimmaan isa ta'u arsii isa ta'u wallagga keessaa yoo namni tokko nama arrabse amma afarsoon kun arsii haa ta'u. Afarsoo kana yoo arrabse abdiin arsii arrabse kan jedhu yoo jiraate dogongora. Dogongora bira darbee wallaalaan maqaa jimmaan dhaan ijoollee sana arrabse. Arrabsoon sun anaaf ta'e eeyyeen sirriidha. Namoota nama du'e irratti qabsa'anuuf nama du'e lolanu arrabsuu miti osoo loleellee ana nan gubuu jechuudha kun jira keenya. Ammas immoo deebi'ee namoonni mubaarakiif duuluu fakkeessaa maal godhu yaaduma sana fuudhanii akka waan mubaarak jimmaan arrabse ijoollee biyya isaatiin isa jibbisiisu, ijoollee biyya isaatiin isa walitti buusu, ijoollee ganda isaa biratti isa fudhatama dhabsiisu, kabajaa dhabsiisuu fi isaaf duuluu fakkeessanii warra fudhatanii deemantu jira. Kun waan ilaalamuu qabudha. Waan nama gammachiisu miti. Mubaarakiif ijoolleen jimmaa
tokko jechuudha. Ija bitaaf ija mirgaati. Har'a wal lolanus bor walitti araaramuu danda'u. Waan kana keessatti mee qooda fudhachuu dhiisaa. Jireenya keessanii wajjin biizii of godhaa. Amma ijoollee amma dura sagalee uummataa ta'aa dura miidiyaa kanarratti dura akka maamiti abbaan barbaadeen dubbatu waan gaggaarii hojjetanii dabarsu. Yoo waan hojiin gaggaariin hojjetamu hin jirre hojii ofii wajjin biizii ta'u. Har'a fakkeenyaaf afarsuma kana obbeetta obboleessa kiyya qalbi. Waa'ee miseenjera kana sitti dawwalamu kana fixattee gaatee dhuftu maatu si fidee asitti fuuldura keessi hiisisa. Seera dhuftu achi fixattee nuti. Amma nama kana. Adii kana dawwalee irraa namaa mubee si kennee jira modeetara mubee. Laalaa bara wannoodha. Maanni. Adii nara dawwale bilbila adii. Bilbila adii nara dawwalee irraa natar. Maal barbaadan ilaali. Waan kana sanii gaafadhu. Ergaddaa deebisaati warri yeroo san turtanii malfaa deebisaa ergaddaa. Yaada keetti amma borishaa. Uummata tiktookii dhagaa. Hoolota haadha jedhe namichi yoonni dhoobaa haadha jennaan inni kanarraa ajandaa ta'e uummata hoolota tiktookii. Yaadni ergaddu. Yaa borishaa. Salaam alaikum digeessanu. Alaikum salaam. Kan jedhe kan dhibe waggaa meeqa asirraa inuma wal dhowwinaa inuma wal gorsinaa. Maa kunoo dhaabbiin qabu yoo calluma ittiin jaallataniidhaan kan dhibeen hammas inni kun hin cufama ajandaan bor kan biraa akka nuti yeroo fakkeenyaaf magariibatti shaaworii gallee mataa keenya faakkifannee kaane bakka nu qabnu nuti keessatti ijoolleen suudhiifa jechuudha. Ajandaa waan akkanaa kana yoo qabne bakka nu qabu. Mee akkana waan akkanaa kana arganne jara keenya. Kanaaf jennaan inni kun gorsaanillee dadhabameera. Jarraqa mubaarak moodiifamaa wajjin ajandaa waan akkanaa kana nutti gadhiisaa. Nu yeroo keenya dabarfannaa jechuun barbaada. Walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi gorsa kanas quufameera. Hadda waggaa meeqa waggaa tiktookii kan argin fayyadamu jammare waggaa 3 kan deeman. Waggaa 3 kana jechuudha. Torbii tokkoof ajandaa walirraa citee hin beeku. Yoo gorsuu miti maal godhame hinuma dubbatama. Hadda waa'ee mubaarak ofarratti dubbanna, waa'ee baajii baar ofarratti dubbanna. Innoo ammas boris kan biraatoo dhufa maal gochuudha. Wanti kun akkamiin furamuu danda'aadha ammaan kan gaafii ta'e akkanumatti wal arrabsaa akkanumatti ajandaa kan biraa fidaa teenyamu. Malee isin amma kan isin dubbataan waa'ee haddaa qofaadha. Waahiduma guyyaa tokko, waahiduma yookaan mubaarak tarrafame, waahiduma yookaan jimma tarrafame. Waan akkanaa kana dandeenyaan itti dhiisuudha yoommoo hin danda'amne. Gareen itti bareedaa wayii hidhamee kan tiktookii argamu. Gareedhumti bareedaa wayii namni hiccitiin baasne tiktookii gubuu danda'u namumti kurnan tokko hidhamee xiqqoo asii nama ajandaa fidee dhufu achumaan dhaqee tiktookii isaarratti gubu. Haala kanaan otuu keessaan walirratti waliin mari'attanii jettanii baay'ee natti tolan jedha malee kun baay'ee haala kanaan malee haddas boris hin dhowwinaan haddas boris kana dubbannaan furmaata ta'anitti hin fakkaatu. Walumaa galatti waan dubbatamuu qabu isinuu dubbattaniitti waan ta'eef waan hin dubbadullee baay'een qabu. Namarraa illee miti baay'ee miidiyaa kanarraa dhufeetuma sila isinii wajjin kolfuudha ajandaa keessanillee baay'een beeku. Waan dubbatamuu qabu hundeen fiteera amma borishaa fiteera warra fan itti guutuun jedha. Walumaa galatti ijaarama akkammaa kana ijaaraati jedhaan akka yaada kiyyaatti. Assalamu alaikum yaada xiqqoo borishaan jalaa fite mubeedhaaf waa inni baafanii dhiifamanaa godha. Kaayyee dubbadhu abdii jama. Maaliin himuu barbaade teessanii mubeen qalata tokko qaba mataa isaatti. Ijoollee tiktookii har'a bananii jedhanii yoo jarri suuraa nam tokko gadi argalche isa daa'imni walitti gaduu taatee of dhaqee viyuu saakuma tokko fuudhee dhaqee guddisee fi jaartummaa achi taa'ee kadhatee dhufa. Isa kana amaduun amad deebiseeraa fi lammaffaa gaa mukitiin koomitii kana jala jiru mubaarik. Ijoollee jara kaan malee abaluun malee ana hin beektaa amad boorishaan beektaa tokkummaa hin beektaa. Jara kana dhaatee kaate yeroo jara kaan gadi buuftu kan siif du'aa jiru kanatti hin beekne baay'ee jira. Dhugaa rabbii dandeettii rafamtu tokko nan ture mubaarik. Dargaggeessi tokko
Isa ijoolleen meeqa itti arrabsanu gaayaa sun maqaan sagalee isaa kunneen abbaa jifaatti biyyatti erginee maatii isaa balleessi namaa jiru ajandaa kana argaani. Hin beekoon sagalichi mayyuu. Maatii mubeetiyyuu warra bulchiisa katamaati maal goota maal fidee kam si arrabsaaro nama hin beekamne nama ati hin beekne nama sinuu hin beekne baay'ee jira jechuudha. Taap godha warra sana itti wannaan arrabsara taap godha billee taap godha. Kan si arrabsurra kan sirra dhufu waan caaluuf ijoolleen jimmaa si jaallatu ijoolleen naannoo. Beekitee takka taap godha namni bashanii kun taap godha. Kanaafuu Wannaa akkana argisaa jira. Haa dubbadhu abdii jamaal itti fufi dhiifama. nama beektu qofa irratti xiyyeeffattee mubaarak ijoollee anan beektaa boorishaan beektaa abdii bulchaan beektaa tokkummaan beektaa kima illee beekta nama hin beeku malee warri kaanii kan walli yoo jetta ta'e na ani waa'ee keerraa hin dubbanne yeroo tarrafamu boorishaa hin dubbanne tokkummaan illee hin dubbanne maaliif tuffanii kanatti hin beekne immoo baay'ee kan sii dubbataa jira walumaa galatti ijoollee sun akkas jaallatan akkasii du'aa jiran itti beeku malee warra beektu qofatti xiyyeeffattee abaluun malee abaluun isiin kaan kana jettee ittiin murteessii Garbi sialat nu ulit jarak timbel sialat. Oro, ni ti kabar dat kamu sen tu. Nama itu sidura jirawan tay. Abdi. Cekin ya ada kabar. Ada pun. Kemudian. Kemudian dia ada pun. Shakin yaada anis namni amboera abarsu magalatti abarsu amboeran siin jedha mubarak walu magalatti ajandaati xiqqoo kana dhuftee dubbiin dubbatnati walu magalatti wanti nuti dhowwinu ajandaati xiqqoo kana dhuftee hin dubbatin wallahi akmaloko waay qorra asaan jiru abdiinis akmalis namatu shirnaa godheen naani yeroo nufu inni nu gadar caaseera ijoolleetu dubbi balleessaa jiran jechuudha beekanii mubee kona dhagaye nuti warri fakkeenyaaf waan rakkoo dhufee sirra ga'u wallahi laazim yoo hamma maal ta'an illee dura keenya nama dubbachuu danda'u otoo sitti hin bu'amin jechuudha. Si gala miti mubee. Otoo sitti hin bu'amin dubbachuu dandeenya waa'ee keellee yoo ta'e waa'ee nama biraallee yoo ta'e gaafa nuti dubbannee gaafa wantichi yookaan giidoo keenyaa ol ta'e gadi baatee deebii kennuu dandeessa jechuudha. Walumaa galatti wanti xiqqootti dhuftee deebii hin kennin dubbachuu ajandaan akkasumas isin hin jedhaa galatamaa. Ayah malki ya galatu ini lamma paale akan mubee irraa dubbachuun sana ta'e. Okay. Ela wanta paanillee wanni yaada isinii kennu ani hamtuu nama kamiituu qabu yookaan hamtuu ganda kamiituu qabu namni martuu na beektanii arraa miti yookaan sooshaal miidiyaa kana taktaak irraa gubboomeetuma jijjiirama garuu nu bakki dhaabannu bakka akkamiiti bakka nama hedduu giseetti duula na aarsaa nama tokko fakkeenyaaf amma dhugaa rabbi yoo dubbanne namni akka social media kana haga agarree namni akka mubee arrabsamee jiru garuu gaafa sanuu deebiin kennine maaliif nama ajaa'ibaa tokko tokko laalee namni balleessuun bareedaa miti inni lammataa ammoo anillee akkuma amma boorishaatti fakkamalsiin jedhanii namuma agartee yookaan fooloo deemu jira nama arrabsuufillee miti nama quuqamuullee miti gandaa quuqamuullee miti kan inni barbaadu fooloo yookaan viyuu namni guddaan yookaan ijoolleen beekamtu wayii warri feemasii kun dhufee na haalaalu godhu bira seenii mubarak dhugaan siin jedhan maaliif inni tokkoffaa kana taati qabsan ijoollee akkasii bira gaafa dhaqee kabiraatis laalee si cabsa inni dhaayisaa kabiraatis laalee itti cabsa jechuudha akkuma amma boorishaa jedhe jechuudha dubbii amma boorishaattu nama duraa fiqee kanaafuu ajjibbaa nama takkaatis hin qabu ganda jimmaatiifis jibba